hojii hojjechuudhaaf karoora ni qabda. Hojii hojjechuuf jalqabdee kuftee hin beekta. Ni dhiifte moo itti fuftee dalaguu jirta? Hojii ati jalqabde namni hojiin kun siif milkaa'u yookaan ammoo hojiin taane jalqabde sin jedhee ni beeka. Atis jecha namaa dhageettee hojii san ni dhaabde moo itti fuftee daladde? Guyyaadhaa seenaa ajaa'ibaa bareedaa fi barnoota guddaa of keessaa qabu isinii fideetiin dhufe. Seenaa kan seenaa nama hiyyummaa keessaa ka'ee abbaa qabeenyaa guddaa addunyaa kanaa ta'e tokko isinii qabadhe. Maqaa isaa yoo dhagaye namni kamuu eenyuun akka ta'e ni beeka. Namni fuula isaas hin beekne maqaa isaa dhagahuu qofaan eenyummaa isaa ni ibsa. Waa'ee maallaqaa yookaan waa'ee qabeenyaa yoo haasan namni dur jalqabatti amma maqtaa namaa keessa dhufu nama kanaa jechuudha. Maqaan isaa Elon Musk Afrikaa baatti bara 1971tti dhalate. Inni maatii hiyyeessaa irraa dhalate. Elon Musk jalqabarraa kaasee nama kitaaba dubbisuu fi akkasumallee seenaa garaagaraa qo'achuu jaallatuu fi nama kompiitara irratti xiyyeeffannaa guddaa qabu ture. Dhalatee waggaa 12tti kompiitara uumee hojjetee khalaqa isaasan gabaaf dhiyeessee gurgurateetiin ture. Khalaqa dhiyeessee gabaadhaaf dhiyeessuu isaatiin yeroo umurii isaa sanitti namni kun nama teknooloojiidhaaf hawwii guddaa qabuu fi ammallee teknooloojii irratti xiyyeeffannaa qabu ta'uu agarsiiseetiin ture. Elon Musk barnoota isaa biyya irratti eegale gara biyya alaatti bahuudhaan barateetiin jira. Imala isaa ardii Afrikaa irraa gara Kanaadaatti imaleetiin ture. Kanaadaa irraa ka'uudhaan gara Ameerikaatti imala isaa bara 71 erga taasisee booda Ameerikaa keessatti wantoota garaagaraa hojii adda addaa irratti bobba'ee dalagaatiin ture. Hojii isaa kan keessaa jalqaba irratti hojiin inni hojjete hojii intarneetaati. Intarneetii irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetaa ture. Erga isarraa galii argatee hin dhaabbanne. Ammas imala isaa itti fufuudhaan waa'ee Teslaa hojjechuu jalqabe. Rokkeettii gara samiitti erguu fi akkasuma dhaabbata Teslaa waliin ta'uudhaan makiinaa elektirikaa baatirii fi humna ifaa irratti hojjechuu eegale. Yeroo inni jalqaba rokkeettii gara samiitti ol erguu fi akkasuma roobotota garaagaraa gara hawaatti ergu yaalu harkaa kufee badaatiin ture. Rokkeettii inni darbates gubatee jalaa barbadaatiin ture. Namoonnis wantoonni ati hojjetaa turte kun wanta isin hin milkaane waan ta'eef dhiisii jechaanii turan. Innis jecha namaatiif jecha kaayyoo isaa hin dhiifne. Jalqaba waan manaa baay'ee qaba waan ta'eef imala isaa haga bakka baay'ee qabutti ittuma fufe. Inni dalaggaa isaa keessatti yeroo garaagaratti kufaatiin adda addaa isa mudateetiin jira. Ammaan tanatti ammoo nama cimaa abbaa qabeenyaa guddaa fi dhageettii guddaa horate ta'e. Qabeenyi isaa sa'aatii kanatti yoo lakkaa'ame tiriilee tokko qaba jedhanii himamaa jira. Qabeenyi isaa waliigalaa jechuudha. Maallaqa tiriiliyoona tokko jechuun ammoo maallaqa namni dhuunfaa qabu tokko osoo hin taane mootummaan biyya takkaatu qabaachuudhaaf yeroo itti fudhatu jechuudha. Namni tokko maallaqa doolaara tiriiliyoona tokko ga'uudhaaf waggaa 100 fudhataa jedhanii haasamuu jira. Waan waggaa gana namatti fudhatu inni yeroo gabaabduu kana keessatti akkamitti dalage? Waan ajaa'ibaati. Elon Musk nama qalbii qabuuf barnoota guddaa dabarsee yaada. Amma abbaa qabeenyaa ta'ee faarfamaatiin jira. Nama dhageettii guddaa qabuu fi akkasuma kaampaaniilee garaagaraa qabudha. Bira taree nama sammuu namaa irrattis dalaguuf deemaa jiru jechuudha. Namni kun bakka arra ga'e kana maaltu isa geesse? Tokkoffaa mul'ata badhaa qabaachuu isaati. Kaayyoo dheertuu qabaatuu irratti ammoo obsa isa gaafataa jechuudha. Rakkinnaalee hiyyummaa danda'e akkasumas jechoota namaa hunda karaa irraa kaa'ee imala isaa gara fuulduratti taasisuudhaan bakka dhagahe dhaqqabeetiin jira jechuudha. Elon Musk jabeenya isaa qofa osoo hin taane milkaa'ina isaatiif kan sababa isaa ta'e obsa inni qabudha jechuudha. Hojiin hojjannu yeroo baay'ee hojiin milkaa'ina guddaa duubaa qabu jalqabni isaa ammoo dukkana hedduu qaba. Namoonni mudannoolee dalagaa kan keessatti ati si mudatu ilaalanii akkasumallee dalagaa isaan tana dura hin beekne tokko yoo ati hojjettee ittiin gabbaate wanti kun waan hin danda'amnes hin jedhan akkuma Elon Musk jechaatiin turan. Innis jecha isaanii san qaccee kaa'ee
itti dhiisee kaayyoo isaa irratti jechuudhaan gara fuulduratti malee har'a abbaa qabeenyaa guddaa addunyaa kanaa ta'eetiin jira jechuudha. Namoonni tokko tokko hojii ni jalqaban. Hojii jalqaban ammoo osoo hin milkeessin hafan. Maaliif? Tokkoffaa irratti obsa dhabuudhaan. Wantoonni bu'aa bahii jireenyaa keessatti wanta qabdi tokko milkeessuudhaaf rakkoo adda addaa si mudata. Hojiin ati jalqabde sun si milkaa'uu dhabuu danda'a. Si harkaa kufa. Akkasumallee imalli ati itti deemuu jirtu sun imala jabaa ta'uu ni danda'a. Abdii murachuudhaan karatti dhaabata taanaan kaayyoon keellee abjuu ta'ee hafaa jechuudha. Namoonni tokko tokko lafaa ka'anii osoo muuxannoo waan sadii hin qabaatiin arganii qofaaf wanti kun waan danda'amu miti siin jedhan. Atis jecha namoota dhageettee kaayyoo kan kee kan manaaf baatisan irra dhaabbatta. Kunis abjuu fi dukkaneessuu jedhama. Kanaaf namni tokko hojjetee hojii isaa fiixaan baasuuf akkasumas waan jalqabisan milkeessuudhaaf maaltu isarraa eegama? Tokkoffaa irratti jabaa namaa ta'uun dirqama. Jabaa namaa yoo jennu nama ilaalchaa fi kaayyoo qabuu fi kaayyoo isaa saniif halkanii fi guyyaa hojjetu ta'uu qabnaa jechuudha. Lammaffaa irratti obsi jiraachuu qaba. Obsa yoo jennu mudannoo garaagaraa chaalenjiilee adda addaa hanqina maallaqaa ta'uu danda'a, hanqina yeroo ta'uu danda'a, akkasuma wanti ati yeroo dheertuu itti ifaajjeetiin jette sa'aatii takkaan baduu danda'a. Wantoota akkana kanneen irraa abdii murattee hafta yoo ta'e hin milkooftu. Wantoota akkasii irraa barataa hanqina kan keessa sirreeffataa fuuldura yoo deemte gaaf tokko bakka yaadde dhaqqabuu dandeettaa jechuudha. Yeroo namni rokkeettiin kun siif hin milkaa'u dhiis jedhaniin osoo dhiise ta'e inni arraan tana nama hawatti ergoo miti waa'ee kanaayyuu dagatee ture. Addunyaanis arraan tana waa'ee isaan haasoftu ture silaa. Arraan tana nama guyyaarraa rokkeetti samitti erguu fi akkasumas abbaa qabeenyaa guddaa addunyaa kanaa ta'e pilaaneetota bira gahuu danda'u jechuudha. Arraan tana bakka arra jiru kana dhaqqabuuf kalee obsa inni obsetuu fi akkasuma aarsaa inni kaffaletu bakka kanaan isa dhaqqabee jechuudha. Asirraa maal barattan? Seenaa Iloon Maaksii kanarraa wanti isin barattan maalidha? Namni tokko akkamitti galma gahuu danda'a fi ammallee zeeroo irraa ka'ee qabeenya osoo hin horatin kakka'umsa mataa isaa irraa ka'ee abbaa qabeenyaa guddaa akka ta'uu danda'u fi ammallee bu'aa bahii jireenyaa keessatti namoonni gufuu sitti ta'an wanti kun si hin milkaa'u hin dandeettu siin jedhan akka jiran yoo ammoo obsitee hojjetteetiin jette akka milkeessitee itti agarsiisuu dandeettu irraa baradhee siin jiran. Ati hoo maal irraa baratte? Yaada qabdu karaa koomentiitiin na beeksisi. Ammallee seenaa abbaa feetanii seenaa eenyu akka isin hojjettu yoo barbaaddan karaa koomentiitiin na beeksisa. Seenaalee ajaa'ibaa hawwisiisoo fi akkasuma barsiisoo ta'an isiniif fidee hin dhufu. Waan barbaaddan koomentii jalatti naa kaayaa. Ani irratti isin hojjechuudhaaf qophiidhaa jechuudha. Mana kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayibii godha. Hamzaa Miidiyaa jajjabeessaa. Viidiyoo kanas laayikii godha. Yaada qabdan karaa koomentii ibsachuu hin dagatinaa isinin jedha. Kanaaf haga xumuratti warroonni naaf hordoftanii viidiyoo kana dhaggeeffattan irraa waa barataniitiin jedhee abdii guddaa qaba. Galatooma isinin jechaa Hamzaa Miidiyaa waliin gara fuulduraa.